Waajjirri aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Adaamaa haala walharkaa fuudhinsa baalli gadaa Melbaa fi gadaa Michillee gidduutti gaggeeffamu irratti abbootii gadaa fi qooda fudhattoota waliin mari'ate. Tuulamni sadeen miseensi gadaa Michillee waxbajjii bara 2017 godaansa isaa Odaa Nabee irraa jalqabuun caffee tumaatti kan seera tumate bultoo itti bule hawaasa isaa biraan gahe barana immoo waxbajjii 4 hanga 7 bara 2018 seera tumate raggaasisuuf dhaka koratti gaggeessuuf haaldureewwan adda addaa irratti marii taasiseera. Itti gaafatamaan waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Caalchisaa Magarsaa haasawaa taasisaniin sirni gadaa bu'uura dimookiraasii fi sadarkaa addunyaan irra geesseef bu'uura kan ta'e akkasumas sirna beekamee fi galmaa'edha jedhu. Sirni gadaa sirna baay'ee addunyaan irraa baratte bu'uura dimookiraasii ta'ee addunyaa guutuun walirraa fudhattee irraa yeroo kana dimookiraasiin keenya sadarkaa biyyoota gurguddaa irra geessee har'a immoo sirni kun gara keenyattis kaleessa sirnoonni darban sirna kana balleessuudhaaf aangoo amma umurii isaanii irra jiraachuuf dhaloota isaaniitti itti dabarsuuf sirna kana balleessuudhaaf baay'ee dhamaa turanii haa ta'uti qabsoo dhaloonni Oromoo ilmaan Oromoo gatii guddaatti kaffalaniin sirni sun gadi qabamus jallatus aarsaa guddaadhaan bakkee isaatiitti deebi'ee har'a kunoo sirni gadaa keenya kaleessa qaqallate kaleessa jajallate kaleessa karaa adda addaatitti akka ofii barbaadan godhanii aangoo kana dhuunfatanii jiraachuudhaaf itti deemaa turan sun har'a kunoo bakkeetti deebi'ee yuuniskootti beekamee sirni kun fakkeenya Afrikaa gaanfa Afrikaa fakkeenya addunyaa ta'ee bu'uura dimookiraasii ta'ee har'a kunoo sirna kana gaggeessuudhaaf jala bultii kanarra jirra. Kana malees sirna gadaa rakkoolee gama siyaasatiin karaarraa maqan karaatti deebisuu fi tokkummaa teessoo Oromoo kan cimseedha jedhu. Kanaafuu sirna guddaa Oromoon qabu kana tikfachuu fi ittiin buluun murteessaadha jedhu. Yeroo baay'ee olloota keenya yoo argitan akka Afrikaatti soo argitan baay'ee isaa meeshaa luqqeeffatanii wanni wal ajjeesanii rakkoon isaanii dhaabbachuu qabuuf waan sirna hin qabneef. Nu biratti garuu namnis gaafa du'u sirna qaba. Sirna gumaan ittiin ba'u qaba. Sirna ittiin araaramu qaba. Oromoo sirna qaba. Wanni garbummaa waggaa 150 keessaan baasee sadarkaa har'a irra geenye luka lamaan dhaabbanne kanarra kan ittiin nu ga'e sirna warraaquu hin dandeenye waan qabnuuf sirna baduu hin dandeenye waan qabnuuf sirna dhalootatti darbu waan qabnuuf. Walitti qabaa gumii abbootii gadaa Tuulamaa Damee Adaamaa abbaa gadaa Rattaa yaa'ii gama isaaniin sirni gadaa sirna ulfoo Oromoon qabuu fi Oromoon kaleessa ittiin wal bulchaa fi itti bulaa turedha jedhu. Marri akkuma beekamu gadaan dimookiraasiidha jedhama. Dhugumas addunyaan nurraa fudhattee ittiin bulaa jirti. Gadaan dimookiraasiidha hoo jennu fakkeenyumaaf hoo kaafne aangoo sirra akkaatti walirraa fuudhan karaa jaalalaatiin walii ifanii walii calanqisee fuulli isaa calanqisee ifee otoo fuulli isaa hin guurre otoo qiriin jenne waa takka malee aangoo kana fuudhee dabarsee kennaaf. Kanaaf gadaan dimookiraasiidha kan jennu kanarraa kaanetti. Kana malees sirni gadaa bu'uura sirna dimookiraasii addunyaati kan jedhan abbaa gadaa Rattaa sirnicha waggaa 8f bulchuuf kan fudhate gadaa Michilleen sirna bulchiinsa isaa keessatti walqixxummaa fi aangoo isaa karaa nagaatiin gaggeessuu akka qabu dhaaman. Yeroo hunda gadaa dabarsi ilma abbaa dabarsi gadaa dabarsi ilma abbaa dabarsi wanti kana jennuufi ilmi kee dhalchitee guddistee gaafa diinagdee horatu gaafa barumsaan cimee tokkoffaa ta'u namoota jiru kee hiriyoota isaa keessaan gaafa beekamtii guddaa argatu abbaan itti gammada malee homa itti naafuu jechaadha. Kanaaf gadaan illee akka gadaa san caalaa hojjetu gadaa dabarsi wanti jennuuf kanaaf maaliif nu amma gadaa birmajiitirraa gaafa fudhannu birmajiin akka gaarii hojjetee jira. Daran immoo meelban maal hojjechuu qaba kan jennu haga humna keenya hojjennee jirra. Meelban waan gaarii hojjete amma immoo gadaan Michillee kun kana caalaa daran cimee akka itti fufu nullee humna taanee fi muuxannoo keessa dabarre bira dhaabbannee gargaarree akkasitti akka gadaa cimtee dabartee hojjettu biyyaafillee ta'a waan ta'eef akkasitti akka hojjetu kan kaayyoon keenya.